Gaafa gadda keenya nuti caafaraa turte jechuudha isheen qomxee wajjin. Oromoo yoo sammuu bal'ate wayyaa akkasumallee guddatullee osoo kiyyaa nama intalli waa balleessitee jirti intalli amma dura intalatti aarii ni qabna gaddan garuu ammoo sabni keenya Oromoo malee sabni biraa in dubbatiin achirratti hin haasayin hin sirbiin jechuun sun aanana biratti garuu fudhataman qabu yoo sirbee aadaa keenya waan haala faalleessine jechuudha. No fudhataman qabu kun nuti yumbaasi otoma odeessitanii meeqilleen Oromoo akkatti meesi dhiistu mee ilaala hin danda'amu. Takka carraanuuf kanname. Halo obboleessa maarsa biyya abbaa biyyaa taane inni falman naree maaf dubbanna maal Iddoo kanarratti ilaala konsertii kanaan dura gaggeeffamedha kun. Namitti kan argitu. Namitti kan argitu. Eenyudha kun? Guddisi Oromoo. Namitti kana beektu. Qulqullina qabu baay'een qulqulluutti mul'isaan jiru. Guddisi afaan Amaaraatiin konsertii afaan iddoo Oromoon sila afaan Oromootiin afaan fiitti guddifatu irratti afaan Amaaraatiin dhufanii nuuf sirbuun faayidaan inni nuuf qabu maali? Tana gaafii xiyyanaaf deebisamee bal'isaati. Warri irreecha irratti sabni biraa hirmaatee afaan isaaniitiin sirbuu qaba jettan. Ayyoo hirmaatellee garuu akka yaada fiyyaatti afaan Oromootiin yoo sirbe rakkoon qaban. Tokkicha waa tokko siin hima dhaggeeffadhu isa kana qeeqaa jirra nuti iyyuu mataa keenya jechuudha amma sawaayii afaan Amaaraa miti hin cabsu nuti qabadhu namni ol galte. Nuti qabadda. Mira deebisiif gaafii gaafatame yookaan hin deebisaafi akka danda'een. Wal adda. Tokkoffaa kan nuti jechaa jirru nama saba biraa ta'e kan Oromoo kabaju kan Oromoo jaalatu isa akkasii ufitti qabaa deemu kan Oromoo xireeffatu kan Oromoo jibbu kan Oromoo irratti daba hojjetu isa akkasii akka inni jiilutti jechuudha ofirraa fageessu takkaan qonxotu barbaachisa. Amma mucaa kana kan nuti mormaa jirru jibbinsa ishee addabaabayitti nutti agarsiifteetti guyyaa yaadannoo Hacaaluu irratti jechuudha warra konsertii qopheeffate faana. Kanaaf jibbaa jirra. Garuu immoo nama nagaas immoo walumatti qabnee jilmaan goonu kan addaan yoo baafne malee taakkuu tokko tarkaanfachuu hin dandeenyu. Gaafa walumatti qabnee jibbinu mucittii kanatu tivoozoo argata. Warra summii akka kanaa qabutu tivoozoo argata waliin dhaabbatu. So gaaficha addaan baasuun nama rakkisa. Oromoon taargeetii gochuudha qaba. Nama isa jibban taargeetii individuaalii nama sana adabu nama isa jaalatu ufitti qabu yoo akkas ta'e fira baay'ifachaa deemta diina kee manammansiisaa deemta dhabamsiisaa deemta obboleessa keenya. Kanaaf ani kanan jechaa jiru konsertii nama hedduutu achirratti yaa'a konsertii hedduutu qophaa'a hoteelonni konsertiin qopheessine hin jiran artistoonni abashootaas otoo Oromoon hin beekne iyyuu qopheeffachuu danda'u. Afaan Amaariffaa fi sirba isaanii namoonni jaallatan beeksifatanii. Ayyaanni kun haappilikiidha tokko ayyaanni kun haappilikiidha. Akkas miti bar. Ayyaanni sirriidha akka xiyyeetti ayyaanni sirriidha ayyaana guddaadha ayyaana saba hedduuti dhuga. An kan jechaa jiru nuti kan jechaa jirru an akka mataa hiyyaatti konsertii sanirratti namni saba biraa tokko hirmaatee afaan Oromootiin yoo sirbe rakkoon qabu. Konsertii sanirratti hirmaatee saba biraa ta'e hirmaatee afaan Amaaraatiin yoo kan sirbu ta'e faayidaan inni nuuf qabu maaliidhaan? Kana faayidaan nuuf hin qabu lammaffaamoo ani waan itti fufu tokko achirratti Oromoon maaliif Amaaraa duukaa tokko taanee hin jiraannu jedhee mormare akkas taanaan Oromoon ikkoo falmachuu dhiisee afaan keenyaas gaaffii hin qabnu jedhee lafa taa'uu qabaa jechuudha akkas taanaan ikkoo. Miti Oromoon kan gochuu qabu maal gochuu qaba seetanii dhuguma afaan Amaariffaa naqarsadha uummata keenya garboomseera uummata keenya nama caalaa afaan sanatu uummata keenya miidhe by the way ani haan akka afaan sanaa jibbu afaan biraan jibbu addunyaa kana ammati qoy ani kanan jechaa jiru waaqayyo qoy waa sittanima ani ammani fakkeenyaaf dhugaa dubbachuudhaaf bu'een bada malee Amaarri kotte duudaan irreecha irratti dhuftee waltajjii yaabbattee sirbiti taanaan dhugaa waaqayyo ani Oromoo makalayu Oromoo miti jedhee mani Oromoomti kan jedhamu lafarra jira jedhee jijjiiruu gaafa san. Kanuma ibsa gadi bayan miidiyaa irratti. Egaa Oromoon kan gochuu qabu maal gochuu qaba seeta?
لا 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 بوليس واسطني ما ميري ندق واتو كسطني ما لابسي كانا ايس بليز أنا كو أفانا معرفة أنا جاي سنتين دولين نتك أبا مفيدوان وغارب بيسنجر فرو مالي جناني أمارهم كوتة دودان والتجرد أبتة ريتشرت التسربتي دانا أورومو ما أبسوغا جيساري قالوك أبا لفجرو جيسان Oromia akasmiti wibar wanta kawan faida nuuf qabu daadala inu fakkeenya fi irreecha irratti bari isaan akka jiru jiranitti afaan keenya irraanuuf kenna aadaa keenya kana guddifna akka koyme yaadu inni galan bar akkamittiin amaarri kotte duudaan ufte waltajjii yaabbatte haasir bituu jette yaadni kee maali dhabnireenaa ibsime yaaduma bara akka isaan jiru jiranitti ayyaana irreechaa yooniif sabni biraa irree hirmaachuu guddataa jiru jiran fakkaata ugaara kan miire keessa galeen jira mireen waanuma nittiin jedhee naafa yeroo tokko na dhaggeeffadhu Oromoo baratamma Oromoo godhaata walla dhaggeeffadhu rabbi maal ko takka na dhaggeeffadhu Ela jaalannus jibbinus afaan amaariffaa kan dubbatuu fi kan ittiin walii galu saba amaaraa qofa miti biyya sana keessatti. Warri kibbarraa dhufanii warri nuti obbolaadha jennu Sumaalee isaa ta'u iddoo biraarraa dhufan kan nuti walii galu afaan amaaraa ammatti afaan Oromoo bakka sana ol guddisuu akka biyyoolessaatti akka dubbatamu gochuu hin dandeenye. So saba ati jaalattu Sidaamaa keessaa yoo dhuferree kan inni sirbuu danda'u afaanuma amaariffa sanaan ta'a. Takkan mo afaan Sidaamaatiin ta'a. Sanas ka'ee sanas hin dhageessu. Warra jara duukaa amma jecha kee akka nu badheetti akkas taanaan ati afaan Oromoo ganaa guddatti ammaaf afaanuma Oromootiin haa sirbamuu jechaa jirta miti? No. Ani sirba tokko afaan Amaariffaan keessa buufteef afaan Oromoo ajjeefte hin jedhamu. Maaliif eenyu fayyadama Oromootu achi jira Amaaraatu achi jira miti? Akkamittiin Oromoon teessi Amaaraa geeffatti waltajjii irratti? Nena himi kala bicha hikasa. Durattu sirba turan osanu bubbulan erga sirbu eegalani. Tokko isa inni lama. Obboleessa kun hangachu inni unfa utela unfa kun hangachu kun immoo imma Oromoo saba guddaatiin bar. Sabni guddaa akkamittiin konversii irratti dhaqee sirba waltajjii irratti. Tokko isa kanadha inni lammaffaa kan sin hubachuu qabdani. Abashaan kuni nama meeqatu afaan Oromoo shamdadee sirbaa jiraadha waltajjii irratti. Si caalaa sirbu afaan Oromoo kana beeki. Gondor keessatti sirbi Taaddalee Gammachuu Taaddalee caalaa bareechanii artistoota sirbantu jiran dhaggeeffachaa ture. Afaan Oromoo shamdadaniin sirbu isaanii afaan Amaariffaadhaan sirbu isaanii barbaachisu irreecha irratti dhufanii. Sirbaa jiru afaan Oromoo. Eenyu Tsiggeeti mucaan dhiyeenya booda kana artistii Amaariffaa sirbuu kan ba'e. Sirba Xilahuun Gasasaa Amaariffaa akka xilli sirbu argitaniittu viidiyoo. Ugaa waaqa namitti konfersii sanarratti qopheessisiiste Oromoo afaan Oromooti waltajjii irratti ol baasiste sirbisiiste namtitti manatti dhaqanii ajjeesuu qabu ijoolleen Oromoo animmoo kanan jedha. Ishi yoo afaan Oromoodhaan yoo ufanii sirban maal goota? Oromoodha taanaan fi asirba garuu Gondaree kaleessa Gondaree. Abashaadhaa afaan Oromoodhaan sirba. Oromootiin eessatti sirba maal situ afaan Oromoo barsiisa? Oromoo taanaan koi bakka. Koi ishi amma tokko sinan agarsiisa ishi tokko sinan agarsiisa Abashaan afaan Oromoo garuu afaan Oromoo sirba si caala. Miire afaan Oromootiin dhufee yoo sirbe maal nu galchi afaan keenya ni guddata akkasitti afaan Oromootiin dhufee sirbinaan. Ani isa kana jechaa jira obboleessa kiyya. Ani ammoo afaan isaaniitiin sirban qabu. Maal si fakkaate beektaa? Inumaa Oromoo afaan Amaaraa leellisturra jechuun Oromoo ta'ee nama afaan Amaaraa haasa'u Amaaraa afaan Oromoo baruudhaa fi haasa'uu baay'isutu Oromootti dhiyaatu. Maaliif afaan kana yoo jaalate nama jaalatu tokko haasa'u Oromoo ta'ee namni yeroo baay'ee afaan Oromoo haasa'uuf leellisu diina Oromooti. Afaan Amaaraa haasa'uuf leellisu diina Oromooti. Maal isiniif fakkaate beektaa amma yeroo baay'ee irreecha kana hin argitanii irreechi kun masqal addabaabaayii irratti irreeffatameetiin taappeella Oromoo ta'e waa'ee Oromoon sirbu taana waa'ee Oromoo ifa Oromoo inni utaanaan artistiin tokko maal hawaasa siyaasa keessaa bahu wanti sirbamu hedduu jira kumaatama jira obboleessa miire koi miireedhaaf gaafiin qaba
siyaasa keessaa bee sirbuudhaafis nama deeggaru qabaachuu qaba artistiin tokko. Artistiin keenya artistiin Oromoo qabeenya isaatiin humna isaatiin beekumsa isaatiin hojjechuu jira malee abbaan qabeenyaa tokko bira dhaabbachuutti hin jiru. Waldaa artistoota Oromoo kan jedhan tokko wajjin hojjechuutti hin jiru. Kun dadhabina keenya malee dadhabina artistoota keenyaati miti. Kan akkasin na hubadhu kun dadhabina keenya malee artistiin dadhaban qabu. Sirba isaanii ilaaluu dhiisuu, irraa bituu dhiisuun akka uummataattis dadhabina qabna. Inni kun dhugaadha. Inni kun dhugaadha. Hojii isaan hojjetan sana maallaqatti akka isaan jijjiirrataniif danda'an gochuu dadhabuun keenya dadhabina. Isaan hin fudhan. Dadhabina artistoota keenyaa jettee dadhabina artistoota kan qabdu barbaade. Artistiin Oromoo osoo hin jiru ta'e har'a ilmaan Oromoo mataa ishee seenaan beektu. Natti sittan maaliif jettee na caalaa beektatu. Ijoolleen Oromoo artistii. Isa kireediitiin allaadha sana caalaa. Nanu na caalaa beektaa siinan jedhe. Kanaafuu artistiin Oromoo addunyaan har'a keessa jiru sana qofa irratti muxxuun jennee kan hamnu miti. Sana caalaa nurraa eegamu. Mirga ishee falmattu beeka dubbata. Artistiin Oromoo tokko siyaasa keessa haa bahu, siyaasa bira haa dubbatu jechuun ana biratti illee fudhatama. Maali siyaasa malee jiru dubbiin? Indeed siyaasa tokko keessa yoo baate dirqama miseensa siyaasa bira ta'uu qabda. Yoo biyyichi bilisoomee nama ta'e, yoo biyyichi walqixa ta'e sirriidha siyaasa keessa galu artistiin Oromoo. Hamma biyyichi garuu mirga ofiin eeggannetti akkamitti siyaasa keessa baarii artistiin tokko. Kanaafuu beekumsa artistiin har'aa sirbaa jiru ni beekta. Namni siyaasa keessa hin dhabamne hin jiru. Tokkoyyuu innumti gaarii faarsu siyaasa hin faarsan. Ani kanan kaase siyaasa keessa haa ba'u jechuu otoo hin taane isa isaan ati hidhaa jiru mana hidhaatu isaan rakkisa kan jettee fi siyaasa yoo sirban hidhamu isa kana aarsaa fudhachuuf sirban isaan mootummaan kun namuu waa'ee Oromoo seenaa Oromoo sirbu hidhaa jiru har'a hidhaan jiru mana hidhaatti naqaan jiru. Artistii miire Oromiyaa gaafiin qabaa fi qoyme. Artistii jechuun maali? Isa miiree keenya artistii jechuun maali? Artistii jechuun nama rakkoo uummataa quuqama uummataa gaddaaf gammachuu uummataa kana baasee dubbatu jechuudhaami. Yoo kanan dubbanne artistii hunjaamuu jechuudha akka ati jettu kanatti bar. Hin dubbatinii yoo jirtaati quuqama uummataatis ta'ee rakkoo uummataatis hin dubbatinii wooma biraa irratti haasa'uudha. Sun ta'uu qabu artistiin jaamu namni akkas taanan jechuudha. Tokkicha kanan siin jedhe. Artistii ta'ee namni miira uummataa dubbattee riskii sana fudhachuun barbaanne waan biraa dandeettiitti qabu sirbee haala sana maallaqa ijaarrachuu yoo maallaqa jaalatte yoo immoo lakki rakkooma kana dubbadheen aarsaa kanfala yoo jette akkuma ammatti jiran sana aarsaa sana kanfaluu garuu iyyee boo'uun barbaachisoo jechuudha beektee itti galte. Artistiin keenya akkattiin mazmara isaa beekuu danda'uudha qaba. Rakkina uummataan dubbadha yoo jette beekii itti gali mana hidhaa si eeggata hiyyummaa si eeggata. Yoo immoo lakki dandeettii biraan qaba kireetiivitii nan qaba uummata kana waan barsiisa yoo jette beekii itti gali gama sanaa wanta si baasu jechuudha. Kanarraa nafi Oromoo waan taateef yookaan Oromoo waan artistii dhabeef itti rakkachuun qabdu dandeettii qabdu taana. Bizinesii biraa jijjiiruu danda'uudha qabu beektaa. So ani yeroo hundaa kanan amma diraamaa Oromoo tokko fudhaami diraamaa aakteroonni ta'anii yeroo baay'ee hojjetan maalidha dadhabaa ta'anii gowwaa ta'aniitu isti taatoo isaan bakka bu'amee ilaala diraamaa Oromoo keessatti akkatti isaan aartii kana ajjeesan achi keessatti jechuudha. Isa yommuu murnuma tokko argita bara dhufee darba manguddoo wayii namoota wayii shafaafaa wayii jedha akka gowwaa ajjeesanii lafa kaa'an. Aartii Oromoo kan ajjeese indaan aartistoota Oromooti. Bifa diraamaadhaan kan ajjeese isaan mataa isaaniitti si ajaa'iba. Namni kireetiivitii qabu namni kalaqa qabu itti dhufee isteeppii tokko ol guddisuurra achumatti bu'aa hafan dhufee si yoo manii hafan aartii kanas doomsanii tambisan. Indamani likki isaan itti nima qoy gara fuulduraatti. Nama biraa fiduudha qabna bakka. Jenereeshinii biraa fiduu qabna. Nama kana jijjiiree hojjetu.